supporti godhanii bara jijjiirama lammaa mugarsa san gartee ka supporti godhan san maaliif gartee ummata gartee akka tuwanii akka amata 27 sanitti maaliif deebisiistan ummata maara shantan ummata gartee maa hidha wali qabdan gartee karaa nagayaa barbaadan karaa nagayaa sanii gartee ummata hidha irraa maan baafne ummata sanii hidha irraa baaftani maaliif oromoon arraantan ajjeefamtee waraabeessaaf akkamitti ilmaan oromoo hannaman isin harkatti Ango mal kabdan, ango wari tipi wari garte wanta kaba, wara mara dufate kaba. Isin ango mal kabdan, isin ergamtu yaatu, kanes ergamtu TPLF, arralle garte ergamtu amara tipipi. Ergamtu amara tu garte arralle garte oromo divide rule barbadi. Oromo garte akami walin dabat, oromo numnisi akami jabat, oromo garte akami ti garte oromo dabat khate, oromo dabat chung kabdu khayo sidasan. Khalas talaga wada turte OPD Oromo divide irra dalagu turte arralle wali dalagaa jirtu garte oromoon akka khaate wali hin dhaabanne oromoon garte wal cina kan dhaabanne nuufi sintaatu ififi sintaatu garte dantaa garaa isaaniitti waan dhaabbataniif kaayoo fi tarsiimoo pilaana waan hin qabne fi piipiin kanaafi garte isin oromo divide irra galgalaa gana wonni sin irra dalagu san garuu annamticha garte khalee ummata oromootiif jee qawwee qabatee ala gabbee garte khawaata kan arkin khawaata kan dhageen khaati oromo du'aa jirtu Kaban oromo duaju khajollen kacceenti diqashon garte jollen garte onne sani sibila dagara madda dagaran wayyaane dura dhawabbate garte akkasitti falmate san arran tana pipi garte mata sale ka bofati akka bofa mata ka sadawa jirti oso kana lalte gartu akka mitti arran tana garte hi jijjirama na mootummaan qabdu kana mo nagee hojii garte warra khara jijjiramat warra barbaadu maare gatani qima qarsateese nama dhaabbatan du'e barati sanut amma faaqesetti ka addunyaan guutuun mootummaa Itoophiyaa kana jaangu akana gufunyaan qabatee jirtuun ka jibbitee jirtuun kan ni torchi nama godhaa jiru addunyaan guutuun raasoo jirtu ka addunyaan guutuun gartee biyyeessan gartee kasaaraa guddoo keessa kaayee jirgaanii addunyaan guutuun raasoo jirtu namni silaa gizee wayyaallee galee bar sinaarsu bar keessaafuu osoo manni oromoodhaa haati oromoodhaa ilmaan oromoodhaa osoo waraabessi nyaachu jiru kaifiin hanqa fuula kana malee jaamcaas ijoollee sanii mul'atu janqaama isaanii giseen dhageen booyaatiin oole wallahi garaa kiyyaan nabati ilmumaan akkaan ifiiti yaadhalee kan inni jala qabu kan inni gartee nama yuunivarsiitiin ofadha jeen gammachuurra qabu kana faadha akkasidduu jiraan maa ijoollee oromoo hidhaa keessa walii qabdan maa hidhaa keessa hin baane nagee barbaaddan gartan karaa nagee feeka keessa kana waree teessan tana dhaaba wareedha kijibduudha OPD'n cuwwaan zero gorte kulkula waan gorte kullaadha gowwa waata kan qabne barnoota qabne deetii qabne sani wali qawame taa'en karaa nagaa yoo beetan Jawaar Mohammad waata kan balleessine hidhaa raayiqa Baqqalee Garbaadhaa waata kan balleessine garte yaadaaf hidhaman ummanni kuni hidhaa raayiqa Hamza Booradaa waata kan balleessine nagaa karaa nagayaatiin jaanii biyyasanii galan guddina biyyasanii barbaadan nagee biyyasanii barbaadan jaara kana garte warra bilaashitti wali qabdanii man hidhaa keessatti tortorsanii garte karaa raayii himmata sanii hiiqa Jolle oromo bilashi gabdani ka rashanu jirtan sangartay woni rashanamtu maani sinarkatti waan tilani naman gone pipi nama goda jirti ban kanarra de gatte tera gurba sanara ci taa'e garte soofu marra taawsan itti gammade mo dantaab duranu dantaab gabbate male qabso ummat oromooti gadin baane qabso ummat oromooti bo gabbatu taate sigale arranta ne garte oso ati oromo du'a jirtu oso abbaan oromo du'a jiru oso jolleen oromoodha garte warra dhagaadhaan Wayyaane firraa san osoo du'aa jiranii joolleen garte onneen isaanii sibiila san osoo du'aa jiranii arranta ne garte karaa nagayaa namni jibbeen jiru karaa nagayaa jennee bar nuti PP sakka jiru sappoorti goone gaafa abiyyaa minisota sana dhufe akkami kaanee karaa nagayaatti ummanni keenya du'ata dhabannee jira karaa nagayaa nu caalee isaan gala gaaneen yaaneen kaanee maal godhe akka jirutti mootummaa sanillee fuudhee jara amaaraati kannee jaree amaaraa inni kannee farra maal godhu jira oromiyaa keessatti arranta manni barnoota akka jirutti afaan amaaraatiin akka ta'utti hin jiru gosti hin jiru oromiyaa diigaan jiru inni karaa nagayaa kana Itoophiyaa jechuun tun eenyu jechuudha kaayoon teessan maali mataan keessa waliin dalagu Itoophiyaa jechuun sabaa sablamoonni cuftuu gartee aadaa adda kanaatitu Itoophiyaa bareechee silaa gartee fuulduratti oofaan Ada san dawamsiisuudhaaf eenyummaa dawamsiisuudhaaf waan barbaadaniif gartee Itoophiyaa takkitti afaan takka andi agar andi ቋንቋ andi hizb andi ሃይማኖት ተኢኒ በርባዱ ሰን ሰፖርት ጎሩዳፍ አረት ካዮንቴ ተካለ ገባተ ሰኒ ገባተ ካዮንቴ ሰንሰኒ Sani garte ranta khota support goda khota wada le garte ni khota galada o yam se godu khayti fi khaditi doma garte fi fu fayda un kamni sila matan ke durano ka matan ke ndale ne namina time jira ad ka garte matan ke garte rakina ka mata rakina samu ka gabdu dage jiran ad durano hokarada garte group jalboro sakati hokara guddam demu turten si dage nye jira garu il moro moti gabbane du bonne garte sira usne male hokara ka di kabdu matan ke ka manfasin kati kabdu si dage nye jiran kabso kan si jirate bu anu
illee qabdun baga baate tana beekaa baga si baasi jalmarroo tanaafuu ilmaan oromoodhaa gartee qabsoo uummata oromoodhaa warri gantuun gartee qalbii isin qabsin ajandaa isaanii fuulduratti nuufinaaf gartee ajandaa kan nuufilatti misira isaanii jalaa baasuu irratti sanirra dalagaa malee waan isaanii big deal gootanii waan ammoo piidiyoon deemtuu kana gartee oo piidiyoon sifaaree amti ilmaan oromoodhaa namni taatan oo piidiyoon amma diidamii torba gartee uummata oromoodhaa daan divide rule godhuu irratti ummata oromoodhaa divide rule godhuu irratti ummata oromoodhaa gartee akka kaanii dhaabbannetti ilmaan oromoodhaa shanuu irratti ilmaan oromoo ajjeesuu irratti abbootii oromoodhaa toorchi godhuu irratti dhalaalee oromoodhaa gartee warra gartee sabaaf lolu warra gartee quuqama sabaa qabu gartee toorchi goote akka ilmoon dhalle ka godhaa turteen allarlee rashanaa jirtiin kalallee rashanaa turteen wanni siif haareyaan jirtuun xilaalee oromoo guddaan OPDO diqaalaa detteessoo kana gartee diqaalaa abbaa dhibbatakkaa diqaalaa gartee faayidaa tan qabne tabarnoota hin qabne tan dandeettii hin qabne tan tawalii qabamte tan teessoo naatitu karte ilmaan oromoo gadiin taa'u jiran lakkoofsa oromoo ta'e irrisaa jettuun diqaalaa tan gartee firraa buusuu dandeessa waliin kaatee waliin dhaabbattee gartee gaachana kee jabeessitee namni ka qalbii sin cabsine godhuudhaan garuu jaalmarroon akka gaarii dalagu jiru ifa guddaa tokko naa gale maaliif settanii beetanii gizeeniif jaalmarroon qabsoon oromoo jabaattee xilaanni gala fiiga duraan maaliif jaalmarroo kana gala fiigin amma jabaachuu si beekan hawaasa bira dhaabbatu beekan nama cufa gartee ka waliin dhaabbattee gartee ni sappoorti goon arraas boruu sappoorti goon dafka keenya gurraachaan finna isin nu kan tadiif ni goonaami ni goon arrallee jaalmarroo si cinaa jirra nam tokko duuban deebiini qabsoon tee fuuldura takka deemtuu barbaanna ammallee gantuu fi hattuu gartee osoonii fi gartee akkana toliin baane gizeedhaan karaarraa firraa meessiin buusii angorraa hagartee qabsoo uummata oromoodhaa galma gahuu barbaadu gartee waliin dhaabbadhuuti si duuba jirra hawaasni oromoodhaa akka jiru diyaaspooraan si cinaa jirra arrallee borullee waan barbaachisu gartee kan dur daalaa dabali goonee si gargaaraan abadan qalbiin sin cabin uummanni oromoodhaa qalbiin abbata akka sin cabin gantuun abbaan gara abbaa garaati ani qabsaa uummata oromoo kabinjaan dura dursoo qabsoo oromoo seenuu dura warri silaa gartee aangawa warri gartee qabsaa oromoo warri finjuu bilisummaa mataa keessanii dura baha ummata oromoo wanni ganaa gantuun warri ummata oromoo gartee wanni qabsoo oromoo tan gartee wanni ganaa jiru maal nama iifuu bilisummaa mataa isaatu hin behin nama gartee iifuu hin dandayin gan nama gartee iifuu seksi irraa warraachiin behinititu qabsoo oromoo tan keessa makamee nu nyaachaa akkana nu ganaa dhufeen silaa kaayoo tarsiimoo pilaana qabaatanii gartee wanni feete qabsoo oromoo raacha isaa nooftu cuftinu maal xiqqimiidhaa fi nadhoodhaa fi waan wantaane gartee waan nyaataa fi dhugaatiidhaatu isaan ganee gartee nu darbanii nu biraa deebanii isaan nu darbanii nu biraa deeban qabsoo oromoo isaan nutti finneen gartee abbootii teenya gartee warra gartee iccitii sabaa liqimsee gartee garaa dachi galeen sanfaadhaatu gartee onnee nu kannee nu jabeessee nu fideen warra gartee abbootii teenya gartee warra Soomaaliyaatti kiristaanaa fi islaama gartee nuti addaan hin baanu ja'anii qabrii takka keessa awwaalameeti qabsoo oromoo tana gartee akkasiin duwwatatti hin deebine nu godhaas baheen saniin jaaramnees geenyan abadan gantuun gartee garaaf dhaabbattee gartee abbaan garaaf dhaabbattee qabsoo oromoodhaa fuuldura duba deebisuu danda'uun fuuldura deemti si cinaa jirra jaalmarroo waan barbaachisaa fedhan dabilii dilaa dalagaa dabili daleeneti sadi dalagamtu sadi daleeneti takka bicha raanfannee gartee hojii teenyaacha taan ammoo gartee si cinaan dhaabbannan ibduuban deebiin ilmaan oromoodha qabsoo teessan ammallee gartee xilaanni sirra dalagu gize jiru ati san caalaa taatee argamuu danda'udha uummanni oromoodha san caalaa taatee argamuudha gizee ati jabaattee uummanni gartee daansi baasuu barbaadaniin gizee ati gartee mataa walii qabattee gartee xilaanni sirra bobba'an tanaafuu uummanni oromoo qabsoo teessan fuuldura xoofuudhaan akka digree kanatti laal onnattanii ciniinfattanii ka biyya alaa jirus kan Yuuroopi jiru ka bikka fadhe jirullee gartee ciniinfattee jabaattee gartee akka dhiiraatti lollee ummata diqaalaa OPDO kana gartee gantuu tana karaarraa firraa meessuudhaaf nuti yoo jabaannee waliin kaane uummanni oromoodha cufti keenya gartee namni biyya keessa jirullee laa riphisaa jira malee takkalleen abiyyi raajaan qabu takkalleen piipi raajaan qabanii tanaaf oromoon warri ala jiru kana gartee waraana keenya jabeessuu irratti waraana keenya jaaruu irratti waraana keenya humnatti godhuu irratti qabsootanii fuuldura oofuudhaan gantuun duraanis gartee isaan osuma kanatti uummata osoo oromoo kana gartee basaasanii osuma jala deemanii gartee. Galatoomii jaalgollichaa mee nani sin gaafadha gaaffiidhuma mataa ko ammalaa uummanni mataa keessanii maqaa waboo kan jedhamu iddoo hundatti seera ala hidhamee dararamaa jira isin maafi harka kennitanii hin galle oromoo silaa mootummaa oromootu aangoorra jira isin maaf harka kennitanii hin galle.
ideology fi akeeku uummata Oromoo tarkaanfachiisaa jirmu hin jiru. Kan Oromoon deebii argachuu qabaa beekuu qabaa dhugaa dirree jiru. Mootummaan kunini maqaa uummata Oromoo xaachuudhaan dambanii qabsoo uummanni Oromoo godheen qabsoof qarreen godheen akkasumas waraana Oromoo godheen is kanaan yeroo mu'amutti tooftaa garaagaraa bartee aangoo ruftursuudhaaf afaan Oromoo haa dubbatu Oromoof waan quuqamu yeroo siifaa fakkaatu malee mootummaan kunini ammayyuu akeeka Oromoo qabaachaa hin jiru. Mootummaa tokkummaa tarkaanfachiisaa jira. Ilmaayyuu sirna booddeessaa bara durii bara kaleessaa darbanii kanneen akka bara Hayilee Sillaasee bara Minilikii bara Dargii Itoophiyaa jimlaadhaan bilchaasumatti walitti qabanii afaan Amaaraa afaan Habashaa afaan Naftanyaa keessatti olaantummaa argatan ijaaruudhaaf warrooti mirga fannaaf qabsaa'anii fi bilisummaa sabaa fi gaaffii saba kaasan dhiqootaa fi kan kana fakkaatu jechuun abaaraa itti waan jiruufi haalli mootummaa kanaatu eenyumaayyuu kan waggaa 27 dargaggoota gara ammayyaatti deemuu isaatti nutti mul'ataa jiru. Harki kennatanii baan gallee uummanni Oromoo isaniif jedhee du'aa jira isaniif jecha hidhamaa jira jechuun uummata Oromoo nuuf jecha hidhamaa hin jiru. Uummati Oromoo gabrummaa jiruufi uummanni gabrummaa jala jira haga gabrummaa kan ofirraa hukuteessa keessa ba'utti hidhamuun nuuf jiraati. Ajjeefamuunis nuuf jiraati. Sabab keenyaaf hidhamee sabab keenyaaf dhaanamee sabab keenyaaf ajjeefamee maali waggoottan 27 hundayyuu sabab keenyaaf ajjeefame. Uummata Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa asiyyuu otoo hidjeefamu ajjeecha sana hambisuudhaaf qabsoofne. Kan uummata Oromoo ajjeese sababa keenya jechuun sirriin nuuf jechi ajjeefamne uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo kan ajjeefameefi waan abbaa isaa gaafatee waan gabrummaa maallu bilis ta'uu qabaa. Biyyi mataa kootii ijaarrachuu qabaa.